poolisii humna addaas haa ta'u, poolisii oromiyaas haa ta'u, makalaakaa warra federaalaas haa ta'u, warri isin hadha reebdan, ajjeestan, tumtan, hiitan kun obboleessa keetii warra atirraa dhalatte waan ta'eef karaa dhugaatiin qofa waan ajajamteef qofa ummata kana hidhuuf reebuu osoo hin taane karaa dhugaatiin karaa haqaatiin hawaasa kee bira akka dhaabbattu siidhaama. Inni biraa kadhumaa qaama amma biyya bulchaa jiru kanaaf dhugaa dubbachuuf warri amma biyya bulchaa jiru karaa dhugaatiin ilmaan kennu garuu har'as Oromoon akkuma kaleessa mootummoota darban keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture hadhallee ajjeefamaa jira. Yaa warra badhaadhinaa warra paartii biyya amma bulchaa jiru kana ummata Oromoo osoo ummanni Oromoo isin biran dhaabbatini osoo ummanni Oromoo isin waliin hin du'ini 4 kiiloo caffee araaraa miti Finfinnee iyyuu teettani ummata keessan kakalee isiniif jecha dhiiga dhangalaasisan hin dararinaa hin ajjeesinaa hin hidhinaa lafa Oromoon gurguratina amaanaa ummata Oromoo nyaatina. Jaarsi dabruu jiru jaarsi du'aa kalaa isin abaarinii bishaan taruu ga'e sin nyaatini harmaa fi mootummaan hangamuu turu ni kufaa jedhan. Warri isin dura Teediroos Milinik Haayile Sillaasee Dargii Fooyyaaneen illee ni kuftee itti nyaadhaa dhugaa isinillee gaaf tokko ni kuftani. Hangoo yerootuuf jettanii garuu ummata keessan ka irraa dhalattan ka isin argate ka isin dhalchate ka osoo hin baratiin isin barsiise ka ofii beela'ee isin nyaachise ka ofii daaree isin uffise hin ajjeesinaa hin hidhinaa hin dararinaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaanii